Dabbalummaa mootummicha abbaa irree sanaaf ba'uu fi nagaatu jira, waan keessaa filatantu jira, filannoo haqa qabeessa deemuu danda'a jechuu fi warri baala gizee ofiin jedhee daandiitti yaa'u ammoo balaa dhalachuu danda'uu fi isaanumatu itti gaafatama fudhata jechuudha. Kanarraa kan hafee wanni addaan jiru jaaldaandii wanti goonu waanuma duruu gochaa turre abbaa irree akkaataatti morminu waan ittiin morminu hundumaa fi waan ittiin dura dhaabbannu hundumaa qawwee keenyattis dabalata malootaa fi tooftaa jiran hunda fayyadamne waan gochuu qabnu keessaa kunis tokko kanuma dhagoone. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan isaa bobbaa milkii fi bobbaa injifannoo akka ta'u asumaan hawwaa. Bobbaa kana cinaatti ammoo uummata silaa wareegamnuu fi wareegama kafalluufii fi hiree isaa jijjiiruuf deemnu hegeree biyyaa tolchuuf deemnu kana qabaa gochuufii qabnu eeggannoo gochuufii qabnu gochuudha qabna. Sansaakkaa fi naamusa waraanni bilisummaa Oromoo ittiin beeku raawwachuudha qabna. Uummata keenyaa miti booji'amaa nutti dhukaasee boojinee qabneef illee qabaa gochuun barbaachisu gochuutiini. Waltajjii mootummaan abbaa irree kun fakkeessii fi tarmii itti aanu yookaan yeroo itti aanu siichitti nama ajjeesuu fi legitimeesii yookaan beekamtii argachuuf deemu kana tolfate waltajjii injifannoo fi waltajjii milkaa'inaatti akka jijjiirru jechuun barbaada. Kanatti dabalatee yoo waan haaraan jiraate akkuma beekamu ibsa karaa official media dhaabichaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaa fi kallattii biraatiin illee argachuun ni danda'ama jechuu. Fayyaa ta'e jaaldaandii kana dhaqabna.